hafuura gootota. Oduuf odeeffannoo akka hin qabaanne quba wal qabaatee akka hin jabaanne Oromoon alagaan qaroomarraa citee Oromoo dukkanaan bara meeqa fixee hayyuun dhaqqabee bakka kufee kaasee OMN banee ifatti as baasee walitti harkifnaan neetworkii dhaloota hanga'ee urgaa'ee hafuurri Oromoota. Neetworkii tijaartee guddaa dhabanii sanade fafigu jalkabani erga OMN qilleensarra bahee haqa mucaatee qilee irra gahee qabsoo bittinnooftuu mataa walitti qabee bifa itti godhee ummataan dhaqqabee hamilee hawaasaa ijaaree cimsuudhaan abdii golgoloofti deebisee ibsuudhaan volkaanoon dhugaadhaa achi keessaan dhoohee diinaaf fira keenya gargaritti foo'e. erga OMN qilleensarra bahee kallattii hundatti wardiyaanuuf tahee olol of tuultota harkaa fi harkatti qabee icciitii isaa dhodhoosee bakkatti gola alagaatii waan dhokate baasee shiraaf xaxaa diinaa dirretti harcaasee dhoqqee bukeessite akka ofii dhiibtu dhara ofii ijaarte akka ofii diigdu OMN keessaan biiftuun haqaa baatee naqarsa itti taatee diina mataa nyaate. erga OMN qilleensarra bahee sagalee fi iyya saba isaa dhagahee bakka Oromoon eegdutti hiriiree harka ormaa qabee ofirraa micciiree hafuura itti kutee rakkisee karatti ulfanuuf ulfaahan hambisee garatti Oromoof hojjannaan Oromoof ifaajee godaansi diinotaa gufatee ijaaje. saayinsii warraaqsaa shallagee laaftutti qajeelchee akeekee daandii nu baaftutti lolaa jennaan lollee dha'aa jennaan dhaabaa jennaan dhaabnee ka'aa jennaan ka'aa akka namaatitti lolee nu lolchiisee akka gootaa lolee mirga gonfachiisee ka'aarsaa kafalee warraaqsa qomooti OMN rasaasa Oromooti. Maarree OMN sagalee ummataa hafuura goototaatu si keessaan dubbata. Kanaaf OMN sagalee ummataa hafuura Waaqoo, hafuura Useenii, hafuura Aliyyii, hafuura Haaji Aadamiitu si keessaan dubbata. Maarree OMN sagalee ummataa hafuura Elemoo, hafuura Jaarraa, hafuura Taaddee, hafuura Abdiisaatu si keessaan dubbata. Kanaaf hin boqattu of dagattee rafne dafqaaf dadhabbiin keessi dhangala'een hafne. dukkana jalqabaa si'iin darbineerra boqonnaa haarawaa si'iin argineerra. erga xiqqaa guddaan faanateerra yaanee lilmoo taanee seennee arba taanee baanee tarsimoof akeek atikeettuun iddaa baqee bishaan ta'e diin akka sooguddaa. Kanaaf OMN sagalee ummataa hafuura baaroo, hafuura nadhii, hafuura guutamaa, hafuura qeerrootu si keessaan dubbata. Kanaaf hin boqattu of dagattee rafne dafqaaf dadhabbiin keessi dhangala'een hafne. sagalee ummataa akka taate barree si'iin wal hubannee si keessaan of qarree akka biyyaaf dhiignee biyyaaf jennee duunu akka biyyaaf duunee biyya du'aa fuunu hujiin agarsiifnee alagaa firatti waraabessa qabnee fannifnee jiratti maandisummaa keetiin waan godhamu goonee qawwee malee lollee qawwee malee moonee bakka har'a geennee fi kanuu baafte gatii jeneraala qabsoo Oromooti ati. warra Oromoo xuuxu dharaan wal ijaaree warra teessoo irratti ilkaan fixe ijaaree dulloota dhalootaaf gufuu tuulte rakkoo masaraa gayyaafnee harkaa fuunee angoo warra kalee qeensa namarraa buqqisu warra bishaan danfaan foon namaa luqqisu warra harkaa luka naatoo malee muru warra akka mukaa qaama namaa uru paawurii irraa fuunee otoo hin jaalatin dirqamatti huunee harka duubattiinee hidhatti kuusuuni qiliinxoof qaallitti dabareen buusuuni injifannoo boonsaa siif qeerroon arganne malee lafaan fuune oromarraan kadhanne. itti kolaafamnee lubbuutti dhabneerra dhiiga dhangalaafnee lafeetti cabneerra
malee tapha ijoollee taphanneetii miti waraana ammayyaa